Wanni tokko namni keenya beekuu qabu. Nulleen diinilleen faranjilleen dachillee sabilleen beekuu qabdu. Amma booda Oromoon Oromiyaan Itoophiyaan fagoo hin taatu. It has changed permanently and forever. Koko kan. Kalammata confidently kan isitti. Mootummaan wayyaanee all but done. Mootummaan wayyaanee guyyaa lakkaa'etti malee kubaa jirti. Wanni Oromoo namarra fuulleffachuu qabu. Wanni Oromoo namarra fuulleffachuu qabu tokko. Mootummaan tun hoggaa turtu gara nu barbaannutti malee nurratti akan kufu tokko. Bakka isiin kuftetti qabdi lammata barbaachisaadha. Gara nu barbaannutti bu'uura qabdi. Muka hoggaa murtu yoo sirratti nasi balleessa jechuudha. Kalammataa bakka isiin kuftetti odaa Oromoo malee qoreen akka dhaabbanne gochuu danda'udha. Bakka isiin kuftetti odaa Oromoo malee haadhaan dhiinaa Oromiyaa keessatti akka dhaabanne mirkaneessuu barbaachisa. Kana mirkaneessuudhaaf qabxiilee lamaan amma duraan ture kana mirkaneessuudhaaf qabsoon amma eegale kun tooftaasaa babal'ifatee tarsiimoodhaan masakamee deemuudhaan diina gaggabsuu itti bu'uura qaba. Tarkaanfiin diinagdee isaanii laamsessuudhaan jabaatee itti bu'uura. Torbaannan afaan kana keessatti wantoonni isaan hin argin, tarkaanfiin isaan hin argin, ciccimoon ka diinagdee biyya sanii akka bishaan baharaatti dhaabu itti bu'uuraaf ta'a. Tarkaanfiin sochii waraanaa uguruudha sanbira dabramee waraanni keenya qaqawwee qabatee isaan keessa jiru gara lammiidhaa akka aan wajjin itti eegalame itti bu'u. Sirna bulchiinsaa isaanii kan isaan uummata ittiin saamanii uummata ittiin dhaanan san laaffisuudhaan kan taane diimuun ka ta'u immoo uummata akka tajaajilutti jijjiiruudhaatti socho'uu dhaqamne. Qabsoon kun bifa Oromoo fayyadu akka goolabamtuuf wantoota gurguddoo barbaachisan keessaa ammas tokko lama irra deemuu barbaada. Karoora yeroo ammatti beektonni Oromoo, hayyoonni Oromoo, hogganoonni Oromoo karoora tarsiimotii imaammata Oromiyaan ittiin gara fuulduraan masakamtu kan sabni keenya ollaansaa nagayaan qabeenya rabbiin kanneen san qotatee daldalatee hiyyummaa barabaraa kana keessaa ittiin bahu lafa kaa'uudha qaba. Karoora Oromoo amansiisu, ummata addunyaa amansiisu, ummata ollaa keenyas amansiisu irratti dalaguudha barbaada. Kana qabaachuudha. Bakka tanaan ga'uudha. This is the most important. Hantuunni deeysee dhumarratti akkan ta'an maal barbaachisa? Hoggansi Oromoodhaa bakka jiruun mataa saffisaan walitti qabatee arraba tokko haasa'uu danda'uudha qaba. Jaarmaaleen siyaasaa Oromoodhaa garaagarummaa xixiqqoo uumanii fi uumamteef jalaa balleessuudhaan caayaa gaaddisa odaa Oromoo takka jalatti gaddeebi'uun barbaachisaadha. Kana galmaan ga'uudhaaf hojii bifa adda addaatiin eegalame itti fufna. Hunda caalaa immoo isin uummanni keenya akka bakka adda addaa jirtan hogganni hayyoonni karoora amansiisaa tarsiimoo amansiisaa Oromiyaa boruu akka isinitti agarsiisan bakka hundaan dhiibbaarra godhuu qabdan caayaa takka jalatti deebi'anii arraba kudhanii fi arraba takkaan akka haasayan dhiibbaa irra godhuu qabdanii kana gochuudhaaf mallaqa keessanii arraba keessanii du'aayii keessanii itti gabaachuudha qabdan. Umarratti gama wayin miliyoon seene qilleensa Oromiyaa bilisoomsine jennee mallaqa keessanii fi gargaarsa rabbiitiin bakka hin geenye jira. Qilleensa Oromiyaa yoo ka bilisoomsinu taate ummanni Oromoo biyya fi ni bilisoomsa jennee dhaadan. Waggaa kunan irraa jedheetiin yaadu ture ummanni keenya duraanuu kan hir'aanee jira. Waggoota lamaa gaditti biyya isaa bilisoomsaa jira. Gara fuulduraas qabsoo kana bifa Oromoof Oromiyaadhaaf taatuun akka goolabamtuuf OMN qabsaa'ota Oromoo Oromiyaa keessa jiranii fi biyyoota adda addaa keessa jiranii tarsiimoodhaan walitti caaseeffatee qabsoo kanaaf gargaarsa barbaachisaa hunda sagalee ta'ee itti fufa. OMN isittu ijaare guddifataa jirtanii tikfadhaa Oromootiin jira. Maamsi hundumaa qabu jabaadhaa. Mo'achaa jirra injifannoon immoo injifannoo milkiidhaa akka nu taatu hojjechaa deemuu qabna. Gama kiyyaan akkuma inni irratti deebisu anaa fi dhaloonni qubee dirqama seenaa nu raggate ni beekne. Nuti tiree qabsoo bilisummaa Oromooti. Dirqamni keenya qabsoo waggoota 50 ilmaan Oromoodhaa irra dhuman tana galmaan geenyee ilmaan nu booda bilisummaa dhaalchisuudha.
beekumsaa qabnu hundaan ni dalagne waggoota 15 dabran kanaaf hammaan dandeenye beekumsa qabuun humna qabuun uummata Oromoo tajaajiluudhaaf tattaafadhee jira umrii hanga haftees hangam fayyaa qabaadheetti waan hin beekuu fi waan hin danda'u sirraa qusatu namoonni hedduun baatiilee afran dabre kana hirriba dhabdee arrii baaftee kiiloo dabalte naan jedhan anaaf baatiileen afran kun waggoota 29 dura jiraadhe ol barbaachisoo turan halkanii guyyaa Oromoo gootummaadhaan murannoodhaan abshaalummaadhaan tokkummaadhaan diina dura dhaabbattee diina qawwee qabu ofirra fincaasiftu san ijoollee san wajjiin sagalee isaanii fuudhee isiniin gahuudhaan addunyaadhaan gahuun anaaf hirriba dhabuuti anaaf dirqama osoo hin ta'in kabajaa oliidhaan ture wanni an takkitti gaafu isaan keessa jiraatee isaan wajjiin rasaasa fudhachuu dhabuu kiyya malee waliin argaabu takka jiru gara fuulduraatti illee anis ijoollee wajjiin hojjennu hundumtuu hamma dandeenyetti isin tajaajiluudhaan qophiidha. Dhugaa qabna, tokkummaadhaan qabsoofna, tarsiimoodhaan masa qabna, gumaa wareegamtoota keenyaa dirree adda addaa irratti halkanii guyyaa diinni qisaasaa jiru kana bilisummaa Oromiyaatiin ni baafna galatoomaa isiniin jedha.